meeshaalee aadaa nama afurii fi akkasuma immoo birdimsii uffata aadaa meeshaa hedduu qabadhee dhufee jira. Asirratti wanni isin beekuu qabdanii kana gurguraaf osoo hin tahin ajajamee gabahee nam jahatu ajajate garuu ammoo nam afurii qabadhee dhufee jira. Viidiyoo waraabun assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Aisha maarka foon Oromoo kiyya guutuu jirra jirtu amachiftu taane sooliin qoodi baga jiraattan. Dachiilee rooba hedduu meeshaalee kana isin beeksisuu barbaada. Wanna meeshaa kanarra wanni jedhu gatiin duratti waa hedduutu jira. Namootiin meeshaa ajajatan fakkeenyaaf akka xuunxoo akkasuma mootiyyuu wanta akka xuunxoo banamee jechuun fakkeenyaaf xuunxoon tuni qoraasuma banamti jedhamti jechuudha. Dhiigallee itti godhamee akka jechuudha aadaa fi seeratitti akkasuma immoo qoraafamtee jirti. Haa ta'u malee dirqama jechuudha. Dhadhaan dibamuun qoriilee akkasuma killallee akkasuma akka hin goyne akka hin dhodhoone dirqama. Warroonni bitattanii meeshaa kana jechuudha yeroo dheeraa na bira tursiiftan isin jalaa badaa isin jalaa dhodhoowe jechuudha. Akkasuma mootuyyuu warroonni meeshaa kana akkuma bitattanii maatii keessan qoriilee dhadhaa akka keessa isinii diban, xuunxollee dhadhaa akka irra diban, killallee akkasuma dhadhaa akka keessa dibani garuu dhodhooyullee rakkoo hin qabu deebi'amee ni hojjetamaa jechuudha. Kanaaf tokkoffaa irratti kan isin agarsiisuu barbaadu birdilimsiidha. Namooti hedduun birdilimsii kana na gaafataa jirtanii kunoo birdilimsiin kun akkuma isin argitan kaameraa itti isin dhiyeessa. Kooriyaadha, biyyisaa Kooriyaadha. Isinii galaa jira miti. Akkasuma immoo kana waraqaa keessa isinii argisiisee cufee roobaa jira waan ta'eef akka itti roobuu hin barbaadu. Birdilimsii kana qarshiin isaa dura baay'ee rakasa ture. Dhugaa rabbii viidiyoo waraabne har'aan birdilimsii wanni qabadhee dhufee sababa qarshiin isaa dabaleef jecha qabadhee isinii dhufe malee bitaatuma ture. Kanaaf akkuma sitti argitan kana kunoo kiiloon isaa jechuudha suupperiidha. Kiiloon isaa kiiloo argaartanii 12.8 kiiloo 12 giraama 8 akkasuma immoo saayiziin yookiin bal'inni isaa 220 qumatiin isaa ammoo 200 fi saantii 40 jechuudha. Kun 200 fi saantii 20 ta'uu kun 200 fi saantii 40. Kanaaf inni kun Kooriyaadha. Baay'ee bareedaadha jechuudha. Logo isaa asirratti ni argitanii sarchi godhuu dandeettanii. Qarshiin inni ittiin bitamu inni kun jechuudha 5,300 ji'a tokko dura ammoo wallahi dhugaana himi jettanii 4,500 illee binne 3,800 illee binne garuu baay'ee waddadee jira. Namootiin bitachuu barbaadan haala kana isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya qarshii meeqa akka inni dabale argitanii. Itti sun ammoo uffata aadaa qabdi. Obboleettiin kiyyaatuni meeshaa kana qabdi. Meeshaan kun akkuma isin beektanii gatiin isaa ni dabala odaan dalagama waan ta'eef qarshiin inni ittiin dalagame qarshii kun 11. Itti sun uffata aadaa qabdi. Uffata aadaa viidiyoo isiniif kaaya diizaayinii bareedaa ta'ee fi akkasuma immoo hedduu miidhagaadha. Haalaan uffachuu natti hin tolle keessummaa qaba akkuma isinitti himee jedhe bakka jechuun biiziidha. Viidiyoo waraabuu hin dandeenye meeshaalee hedduu odoo waraabiin kan ergaa jiru jira osoo hin argin illee kan ergaa jiru hedduu ni jira. Kanaaf qarshiin inni ittiin dalagame qarshii 8,000 fi 500 viidiyoo iskiriinii irra isinii kaaya akkasuma suuricha isaallee ilaaluu ni dandeettanii. Asitti illee akkuma argitan qorii akkuma asitti argitan kana abbaa gadaatii fi aadaallee qarshiin inni ittiin bitame 10,010 jechuudha. Diizaayiniin ni Ameerikaa deema. Nama achirraa dhufu eegaa jirra. Siinqeleen akkasumas jirti. Siinqeen haala tokko ammoo dhugaa rabbii dubbachuuf na jala meeshaan dhabamee jechuudha. Calleen akka badaa waddadee akkasuma immoo xuunxolleen dhabamtee xiqqoo meeshaan aadaa turaa jira. Ammaaf namootiin meeshaan kun keessan geeffame. Haati uffata aadaa kanaallee bilbilisii guyyaa lamaan dalaguu didee ana ammoo torbee tokkoof biizii gaadiyaa ture waan ta'eef koottaatii meeshaa keessan warri aadaa meeshaa aadaa qofa na biraa qabdan fudhadhaa yookiin ammoo maatii keessan ergadhaa isiniin jedha. Warroonni duraanii isinii geessa jedhe xiqqoo haala natti toluu dide ammoo naaf kolchaa isiniin jedha. Guutuun isaa meeshaan kunniin torba isiniin jedha. Wanni ani isinii ibsuun jiru akkaataa diizaayinii akkasuma immoo akkaataa meeshaatiin meeshaan hundi isaa garagara akkasuma immoo algaa libsii koonfartii keessa galchanii fi amsoolaa tiraasii afurii ka qabullee haga qarshii 5,500 illee kabite illee hin jira garuu waraabuu hin dandeenye viidiyoo haalaan isaanitti hin tolle. Akkasuma firaasha carqii zuuriyaa mana keessaallee hedduu qaba gara 5 garuu ammoo viidiyoo waraabuu hin dandeenye. Yoo naa danda'amee jedhe inshaallahu wa ta'ala isiniif waraaba. Kalariidhaan babbareedaa adda tahee fi akkasuma immoo hedduu minxaafii walirratti maachii tahee hedduutu na bira jira. Majliisan gara nama 9 kana bira jiru waraabuu osoo hin danda'in haala kanaan geggeessee galchaa jira. Keessattuu warroonni meeshaa jechuudha obsaan rakkoota kan qabu rakkinni kee rakkina kenna gaddi kee gadda kenna jettanii obsaan eeggattanii ni obsinaa har'a gallee keessa galaan jiru jettan
hedduu naaf galatoomaa isiniin jedha. Namoota haga afurii tokko maqaa isaaniillee yoo dha'uu baadhe naaf galatoomaa warri majliisa biraa qabdan keessattuu jechuudha. Majliisni isaanii xumurame guyyaa 15 gahee jira. Anaaf sagantaa irra gahee jedhe haalli kun na mudate. Akkasuma immoo tuyyuu warroonni meeshaa firnicharaa na biraa qabdan nam 4-5 keessaa nam tokko bichaadha. Aaliyaa hasaasa qofti ati jechuu waliigaltee keenya ganaa waan ta'eef rakkoo takkan qabu waan isii hin tahini warri meeshaa firnicharaa na biraa qabdan meeshaan keessan akka isinii xumuramu godha. Ogeessi firnicharaa sun bakka illee na jalaa qabee akkasuma immoo maallaa meeshaan dabalaa deemaa jira. Meeshaan osoo hin xumuramin narratti hafee gatii dura fuudheen nan baasu narraa geessisiisi narraa feessisiisi naan jedhaa jira. Warri meeshaa firnicharaa jechuun isinii galaami dulaaba algaa qomsaaxinii yookiin ammoo tuyyuu dressingii yookiin tasriihaa akkasuma immoo teebilii adda addaa soofaa warri ajaja kanaa qabdan osoo xumurattani warra baatii 3-4 gaheetu jira waan ta'eef xumuradha. Waan aaliyaan ta'ini aaliyaan ji'a kana fixxee kan keessa fudhatti waan ta'eef achi keessatti uf ilaalini waan isii hin tahini hundi keessan adarraa kottan irraa fudhadhaa isiniin jedha. Kanaaf Oromoo kiyya fayyaan faaya callee sannaa darbi callee meeshicha kana kuno akkuma isin argitan kana hedduu miidhagduudha. Haalaan godhachuu waan natti hin tolinii fi argitanii calleedhaan hedduu qabdi. Garuu uffata silaa godhee isin agarsiisa. Dhugaa rabbii uffanillee kamanatti ta'uudha. Mucattiin akkuma keetitti naaf dhisiisi jettee calleedhaan hedduu qaba hin miidhagaa. Calleen kun beekamaadha. Callee abbaa gadaati. Isuma kanallee arsilleen ajajamee jira. Dhiyeennatti isinii baasa. Waa'ee qorii irratti qoriin tuni baay'ee guddoodha. Namootiin hedduun viidiyoo laaltanii yookiin ammoo tuyyuu suuraa laaltanii maal isiniif fakkaata? Qoriin xixiqqoo isiniif fakkaatti. Akkasuma immoo xuunxolleen bareeda dhugaa dubbachuuf. Kanaaf warri meeshaa aadaa bitattan xuunxoon dirqama dhadhaan kun itti dibamuu qaba isinii galee kun itti dibamuu qaba. An xuunxoon kiyya gaafa jechuudha jalqabaatiif akkanatti na jalaa dhodhoo'ee maaliif jennaan injiidhaan ni dhodhoo'ee dhiiniirra dibamee haala saniin haaromfamuu qaba isiniin jedha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya namoonni na qunnamtanii waan barbaadan na ajajachuu barbaadan lakkoofsa bilbilaa kiyya duwwaa 978 1572 75 waatisaappii telegiraamaan na dubbisa. Iimoon gara nama 500 ga'ee jira. Dheengadda jechuudha iskiriinshuut godhee odoo isin agarsiise baay'ee 200 fi wayi kunoo silaala banamte jechuun akkana kunoo isaanu akka hin ajooyne dhiiga erga tolchanii sukaayii keessa kaayanii banaa jechuun haala kanaan qoraafamuu fi akkasuma immoo tuyyuu dhiigni itti godhamuudha. Amma haphiin irra deebisan jechuun akkanatti namoonni tokko ni yaafti wanni jedhanii fi hin goydee fakkeenyaaf gaafa xuunxoo tana baasanii osoo callee ittiin godhin banan jechuudha. Banaa jechuun isinii galaami dhiigatti godhanii qoraasuudha. Nama naafoo jira waan ta'eef kanaaf taraddadaa jira hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Kaameraa malee nama afatti jechuun xiqqoo sin harkaa bada dubbiin isinii galee. Kanaaf dhiiga gaafa itti godhan sanii xuunxoo kana osoo callee ittiin diriini achirraallee dhadhaa humaa'uma ittiin godhanii ittiin dibanii akka laafu akkasumatti callee haga tartiiba taraan isaa gahutti itti hojjetan jechuudha. Wanni isin sirriitti beekuu qabdan dhiiguma ittiin qoraasan kanallee qarshiin isaatu odoo waddadellee wanni hundi qarshiin bitama isinii galee. Kanaaf haala kanaani mee qorii kanallee banee isin agarsiisa. Saamsan akka duraanii hin hidhamu akkana caccabsama argitanii. Namootiin hedduun qoriin hin ajaa jedha. Teemni kun gariin hin ajaajiidha yoo ta'e garuu goggogaan homaan jedhuun ajaa'u. Meeshaan aadaa wanni turuuf ta'u. Teemni kunillee kunoo kal'ifame maal jedhama afaan Oromootiin kunoo ija keessan ilaala. Qoriin haala kanaan baatee callee keessatti jige kunoo keessi isaallee kurreen wiixa haala kanaani baay'ee jechuudha waan bareedaadha. Qorii jabduudha argitanii ija keessanii. Xiqqoo tanaa gadi illee namni barbaadan hin hojjetamti. Garuu gatiin xiqqaattee guddattee fi tokko. Kanaaf roobaa jira hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa isin jaaladha isin kabaja. Subscribe, like, share gochuun nagaatti fayyaan faayaa.